dhaloota carraan bareedee firii oomi shabdii biyyaan biitii booruun siin bareeddiin jala keessan teessii caayaan carraaqqii milkii jireenyaa qur'aanaan baatan gabayaan dhaalmeyni keessan waa toleen dhaaltan miiraasa ambiyaan isin fakkeenya taatanii diin jiraachisuuf waardiyyaan jala deemtoota ulamaan ta'u maaltu isii gayaan jala deemtoota ulamaan ta'u maaltu isii gayaan tola guddaa nuti olteen yaa ilaahi galatuumin itti hojjechuunuuf laadhu qur'aana yaa alimin waa hundaa irra nuuf caaleen akka qalbii teenyattaanu nuuf godhi yaa ilaahi khoon tanuma tansi khaadannu waa hundaa irra nuuf caaleen akka qalbii teenyattaanu nuuf godhi yaa ilaahi khoon tanuma tansi khaadannu alhamdulillahi rabbi qur'aana nuuf kenniteen caayaa qur'aana jiraachuun gaarummaa keetiin nuuf laateen barannee diinii barsiifna lafee duwidaa ilmaan biyyaa galatoomii yaa markazii fajrul ulum islaamiyyaa barannee diinii barsiifna lafee duwidaa ilmaan biyyaa galatoomii yaa markazii fajrul ulum islaamiyyaa